Appii TikTok irraa gaa seetingii kun yoo banaa ta'e laayivii seenuu hin dandeessanu. Hammallee kanuma fooloo kuma qabdanu bakki laayivii isiniin ba'u jechuudha. TikTok irraa seetingiin kun yoo xiqqata xaxanii sirreeffattan malee yookaan banaa jiraate bakki laayivii isiniin ba'u laayiviillee seenuu hin dandeessanu. Viidiyoowwan babbareedaa TikTok irratti ilaaluu hin dandeessanu jechuudha. Seetingiin kun banamee jiraate ofirraa cufuu qabdu haala kamiin akka ofirraa cuftanu isin agarsiisa. Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota chaanaala keenyaa baga nagaan dhuftan egaa sababoota TikTokiin bakka laayivii hin baafnee fi wantoota TikTok irra laayivii seenuu isin dhowwanu seetingii takka isin barsaa jechuudha. Guyyaarraa TikTokii keessaa gaa seetingiin kun yoo banaa ta'e laayivii seenuu hin dandeessanu. Bakki laayivii isin hin ba'u jechuudha. TikTokii irratti bakki laayivii isin ba'uu hin danda'u. Inni kabraa laayivii seenuu isin dhorkaa jechuudha. Yoo seetingiin kun banaa ta'e jechuudha. Seetingii kana haala kamiin akka ofirraa cuftanuu fi seetingii kun yoo banaa ta'e rakkoo maalii qabaa isa jedhu hanga dhuma viidiyoo waliin ilaallasin jira. Viidiyoo kana keessatti isin agarsiisa jechuudha. Sababa TikTokiin tokko bakka laayivii hin qabu irra baay'een kan keessan komantiitti TikTokii bakka laayivii hin qabne nagaafataa turtanii akkasuma kan immoo fooloo kuma qabu laayivii akkasuma bakka laayivii hin baafnes seetingii kana ofirraa cufuudhaan gaa akkasuma TikTokii keessatti bakki laayivii akkasii ba'u akkasuma hammallee laayivii seenuu akkaataatti dandeessan hammallee yoo riqqata seetingii kun hammallee TikTokii keessan laayivii isin galchuu didee seetingii kana yoo cufattan TikTokii keessan akka laayivii seenuu dandeessanu isin gargaara jechuudha. Kana isin agarsiisa namoonni haaraa ta'an subscribe gochuudhaan gaa chaanaaliin keenya subscribe gochuun viidiyoo kana laayikii tuquun eegalaa yeroo dhaggeeffattanu namoota hedduu bira akka ga'u viidiyoo kana share godhaa godinyaa keessanii. Kana isin agarsiisa hanga dhuma viidiyoon afaan turaa isin jedha. Qayxaadhuma gaa yeroo isin agarsiisu kana seetingii kana haala kamiin akka sirreeffatan TikTokii gaa kan isin qabaachuu qabdan bilbila irraa TikTokii isa kana TikTokii irra eegasentanii gaa TikTok irra eegasentanii ganjallaadhaa profile bakka jedhu profile keessan keessa seenu hanga seetingii kana ofirraa cufuudhaaf profile keessan keessaa gaa gubbaarraa tuqaa sadii tuquudhaan akkuma beektan setting and privacy bakka jedhu ni seentu. Achirra eegasentanii suuteettanii ol xaa'uudhaan gaa asirratti content preference bakka jedhu kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Achirra eega tuqxanii haala kanaan fideessinii baasa. Seetingii nama isin agarsiisuu dhufee as keessa restrict mode dha asirratti haala kanaan off ta'ee yoo jiraate laayivii seenuu dandeessu. Akkaawuntii TikTok keessanii bakka laayivii isinii baasaa jechuudha. Asirratti yoo xiqqata seetingiin kun asirratti turn off godhii isiniin jedhaa raate hamma fakkeenyaaf anaan turn on yookaan immoo turn on jira off godhinaan jedhaa jira jechuudha. Keessa kanaan yoo xiqqata turn off isiniin jedhee jiraate asirratti turn on gootu jechuudha. Ammoo yeroo dudduubatti deebitan asirratti turn off ta'ee taa'uu qabaa jechuudha seetingiin kun. Asirratti yeroo as geessanu turn off ta'ee taa'uu qabaa. Hammallee yeroo keessa hin tanu ganjallaa kanatti turn on ta'ee taa'uu qabaa jechuudha. Asirratti ganjallaa irratti turn offiidha yoo jiraate irra tuquraan turn on ni gootu ganjallaa kana jechuudha. Amma ankoo onidha laayivii seenuu ni danda'a jechuudha. Kan keessan immoo haala kana yoo isiniif hin baafne seetingii kana sirreeffachuu qabdu jechuudha. Kun ammallee karaa akkasuma TikTok irratti viidiyoo baay'ee akka isin arganne viidiyoo babbareedaa akka isin bira hin dhumne isin irraa dhorkaa jechuudha. Seetingiin kun yoo xiqqata haala kanaan ofii ta'uu baate banaa ta'e jechuudha. Asirratti viidiyoowwan bebbeekamoo yoo ta'an akka inni isin ilaalle TikTok keessa irra hin dhumne godha. Hammallee yeroo takka laayivii bakka laayivii seenuu isiniif laayivii seenuu isiniif hin eeyyamu bakka laayivii illee akka isin hin baane dhorkuu danda'a jechuudha. Seetingiin kun jechuudha kan isin sirreeffachuu qabdan TikTokii keessaa. Seetingii kana gaa yoo xiqqata haala kanaan turn off hin taane turn on ta'e irra tuquudhaan ganjallaa kana turn jedha jira miti yeroo irra tuqu turn off gochuudhaaf na gaafata jechuudha. Wantoota tokko naa baasaa jechuudha. Asirratti sababoota tokko na gaafata jechuudha. TikTokii maaliif akka turn off godhaa jiru yookaan immoo maaliif akka turn off godhaa jiru na gaafataa jira jechuudha. Kanaafuu isinii maal gochuu qabdu yoo barbaaddan tokko filattu kanuma keessaa barbaaddan asirratti yoo barbaaddan tokko filachuudhaan gaa yookaan immoo asirraa kaasuudhaan turn off gochuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti waa hedduu na gaafataa jira jechuudha. Maaliif turn off gochuu barbaaddee na gaafataa jira ana garuu isin yoo xiqqata akkasuma turn on yookaan immoo TikTokiin keessan ganjallaa kanarratti turn off godhee akkasuma turn off jiraan jiraate turn on gochuu qabdu jechuudha. Haala kanaan yoo jiraate xiqqata jechuudha. TikTokiin keessan irra gadtuquudhaan maal gootu yeroo irra gadtuqxanii haala kanaan akka inni isinii ba'u turn off gochuu qabdu jechuudha hunda isaayyuu. Haala kanaan yeroo irra turn on itti deebisuu jettanii irra gadtuqxanii maaliif akka turn off turn akkasuma turn on godhaa jettanu xiyyaaqii tokko isin gaachuu danda'a jechuudha. Inni nuyyuu akkasuma ofumaanuyyuu turn on isinii ta'a jechuudha. Kanaafuu irra gadtuquudhaan yoo xiqqata TikTokiin keessan asirratti gubbaa irratti jechuudha. Restrict bakka jedhu kanatti gaa turn off ta'uu baate on hin jiraate asirratti yeroo isin ganjallaa kana ilaaltan turn on dhiisee turn off dhaan jiraate turn on gochuu qabdu jechuudha. Haala hammaan koo jiru kanaan jechuudha. Kanaafuu
haala hamma kana jeekidu kanaan tan ofira yoo jiraate live seenuu dandeessu TikTok keessan viidiyoo bareedaa isinitti fida akkasuma accounting keessan akka active ta'uu fi followers baay'ee argachuudhaaf isin gargaara jechuudha live seenuu dandeessu akkasuma bakki live yoo jirallee isinii bahuu danda'a jechuudha kanaafuu asirra dhufuudhaan setting kana tanni ofira yoo jiraate tanni oniti jiru'aan waa baay'ee irraa argattu isin jedha haala kanatti fayyadamaa isin jedha viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheer gochuun dagatanaa godinyaa keessanii viidiyoo namoota hedduu waan fayyaduuf namoota jaallattan hundaa sheer godhaa gaafii barnoota TikTok Facebook YouTube wal qabate yoo qabaattan bilbila keessanii gaafii wantoota bilbila keessanii wal qabate yoo gaafii yoo qabaattan komenteetinaa barreessaa akkasuma barnoota akkaataa laayiviitti seenuu fi akkaataa TikTok bakka laayivii hin qabne ka jedhu viidiyoo hojjedheetan jira chaanaaliyan ko jala seenuwaan profaayilii ko jala eegasentanii bakka viidiyoo jedhanii kaawwattu jechuudha TikTok bakka live hin qabne kutaa tokkoffaa barsiisan ture sababoota akkasuma TikTok bakka live dhabee fi haala sirreeffatan jechuudha sirni jira akkasuma live illee seenuu barbaadan akkaataa TikTok live itti seena yoo jettan asirratti ni argattu TikTok koo keessa seenuudhaan viidiyoo koo ni argattu viidiyoo baay'ee jala gadhifamee jira jala galaa irraa baradhaa namoonni hin beekne chaanaaliin koo kan subscribe godhaa maatii kootti dabalamaa isin jira viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahu laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa